Rakkoon jabaa keessa jira jechuudha. Beelli nufitu jira, nyaatutti hin jiru, dhugutti hin jiru, rakkannee jira yaadu biyya. Kanaaf rakkoo jabaa keessa jira, ayyaana kun waan argu jirtan kan jabaan isa keessatti guyyoonni qaatu nama 70 ol. Wanni namni dhibba tokko jaajila keessa maan nyaannamee maan dhufu jechuudha. Asirri tokko hin jiru duraa waan ittiin dhuganii nuuf bitanii waan akka tokko hin bitaa tura. Kun hundi nurraa. Deebiin tokko hin kennamneef namnummaan sagalee gaariillee ta'uuf hin jiru. Yaa saba koo, obboleewwan keessaniif sagalee ta'a. Warri dawlaa adda addaa biyya nagahaa jirtan, dawlaa Awurooppaa keessa bakka jirtanitti warri meediyaa qabdanis ummata keenyaaf sagalee ta'a. Jireenya keenya ilaalaa. Lafee qofa taanee jirra. Isinitti haa dhaga'amu.
ummata keenyaaf sagalee tahaa. Jireenya keenya ilaalaa. Lafee qofa taanee jirra. Isinitti haa dhaga'amu. Nuti obboleewwan keessan kan biyyaa nu baase gabrummaadha. Sagalee ummata keessaniif akka taatan kabajaan isin gaafadha. Namni sagaleen koo kun bira gahe hadaraa obbolummaa, hadaraa oromummaa, hadaraa rabbii sheer godhii ka hin gahin biraan gahii addunyaa gubbarra facaasii. Sagaleen keenya haa dhagahamu. Ummanni keenya hidhamee jiru hidhaa haa ba'u. Ummanni Suuditti dararamaa jiru kara biyya ofiititti haa galu. Ijoolleen Liibiyaa keessatti cinqamaa, ajjeefamaa, reebamaa, saamamaa jiran furmaanni isaaniif haa godhamu. Bakka jirtanitti hiriira nagahaa ba'aatii sagalellee tahaafi isinin jedha. Kanarra waan hin dubbadhu hin beeku. Yaanni nu tamsa'e, yaanni nu faca'e. Jireenya keenya suuraa koo kanarraayyuu hin dubbiftadhen jedheen amana. Kanarra wantin baay'ee dubbadhee bu'aan hin jira jedheen amanu. Baay'ateef dawaan ta'uu yoo rabbi dawaa taasise marfeen tokkollee dawaa ni ta'a jetti Oromoon. Akkuma sana baay'ateef immootu haasawa oduu harretti hin fe'anii jedhan. Kanaaf yaada koo asumarratti isinirraa goolabaa. Bakka jirtaniif jiraattanitti ummata keenya hidhaa jiru, warra hidhaa jirru cinqii keessa jirra, hidhaa keessa jirra. Ani hidhamaa mamlakatil arabiyyati Suudiyaa keessatti hidhamee jiru. Ani hidhamaa Liibiyaa keessatti hidhamee jiru. Ani hidhamaa saba Oromoo ta'uu qofaaf cunqurfamee biyyarraa ari'amee biyya Ormaa keessatti illee jiraachuu dadhabee rakkoo hamma kana geessu, rakkoo hadhooftuu kana baadhee nama jiraataa jirudha. Kanaafiyyuu sagalee waliif haa taanu, sagalee nuuf ta'a, sagalee nuuf ta'a isinin jedha. Bakka jirtanii fi jiraattanitti nageenyi rabbii kan akka bokkaa samaa isin irratti haa roobu. Rabbiin cinqii kana keessa nu kaayee, cinqii kana keessa nu jiraachisee haqa keenyaaf duunee, haqa keenyaaf biyyarraa ari'amnee, haqa keenyaaf hidhamnee, haqa keenya falmachuuf rakkoo hammana ga'u, gidiraa hammana ga'u irra geenye bilisummaan ejji nagaa Finfinnee gubbarratti wannu haa argu. Injifannoon ummata Oromooti. Rabbi nu haa gargaaru. Giddaam wara ciidaam, giddaam bas wara ciidaam.